obboleessa gufatu deebisuun mandaraa marsaa qabu caalaa namichi mandaraa marsaa qabu caalaa nama jabaadha. Walloluunis akka danqaraa sibiilaa isa ittiin karaa dallaa dhagaa cufaniiti. Namni ija wanta gaariin inni afaansaa keessaa ba'u godhatuun hin quufa. Dubbiin arrabni isaa dubbatuunis arraa hin ba'a. Duumni jireenyi aboo arrabaa jala jiru warri isa jaallatan ija isaan nyaatu. Sadaqini waaqayyoon fayyadu. Adaraa macaafa keenya 18 kanaaf 9:21 meera jettee gaadubbisaa maaliifanii amma lakkoofsa digdamarraa waan ta'e namni ija wanta gaarii inni afaansaa keessaa ba'u godhatu yeroo wanti gaariin afaansaa keessaa ba'u wanti gaariin sun ija godhata. Jira jechuudha wanti gadiin si afaansaa keessaa ba'u wanti gadiin si godhata. Amma kan namni quufu wanti gaariin arraba isaarraa afaansaa keessaa gaafa ba'u ni quufaa jechuudha. Duuniif jireenyi isa jira jedha aaboo arrabaa jala jiru. Duuniif jireenyi aaboo arrabaa jala jiru warra isa jaallatan ija isaan nyaatu yookiin dhoofin jireenya jechuudha. Kanaafi Museenis yeroo haasa'u isa gaarii filadhaadhaan isa eebba qabu filadhaa jedha. Kanaafitu iddoo kana gaafa ilaallu jechi nuti jennu humna akka qabu eebba argachuufis jireenya argachuufis yookiin immoo abaarsaafis du'aafis aaboo arrabaa jala wanti hundumtuu akka jirudha. Kanaafitu xiyyeeffannaan keenya isa kanaadha. Draafti isaa hojjetee gara namoota karaa Oromiyaatiin biiroo barnootaa keessa hojjetantu Oromiiffasaa ispeeshaalii qubeetti sirriitti na sirreessee masaan kaayyoo gooree jedhanii ani garuu parpas objektiivisan jedhee jechuudha. Qubee booddanaa sirriitti hora dubbisanii bakka ta'uu fi kaayyoon gooroo yeroo kana ilaallu immoo parpas ni jedhu kaayyoo waliigalaa koorsii kanaa ofii keetti aartee hin jirtu akkamitti dursitee aarii kee to'attee namoonni aaran kanneen biroon waan baay'ee osoo hin balleessin aarii isaanii keessaa akkamitti akka itti ba'an barsiisuu si dandeessisaadha. Maroo barumsa kana barattanii sanyii isaa asalxaanii silxanaa ni jedhaman namni naafee hin jiru baay'isanii. Amma tuuqee namni tokko ani naaru ta'e namni sun tootaalii soba yookiin immoo miiruma hin qabu jechuudha. Akkuma kolfinu gaafara kana waldaa keessaa seexana tun ta'e bilbilatii yaa'edha. Garaa saayilentii irra kaa'ame bilbila keessanii saayilentii irra kaa'atii booddee isaa deebisanii keessanii. Innaa namni hin aarre hin jiru. Hin aarra hundi keenya akkuma kolfinu, akkuma gammannu, akkuma gaddinu, akkuma taphannu, akkuma kanatu aarii sin aarra. Amma rakkoon aariin uumamumaan nu keessa jira jechuudha. Aariin uumamumaan nu keessa jira. Kennaa akka kennaa qulqulluutti miti uumamaan jireenya miira nama keessa jiru keessaa tokkodha. Amma egaa rakkoon aaruu miti yeroo aarru wantoota nu haasofnu. Amma akka aadaattis akka uumaattis aariin namaan jedhama. Aariin secondary emotion yeroo nan jedhu wanti nama aarsutu jira. Inni jechuudha. Amma hin aariin jechuun ta'e maaltu aarsa jedhanii waan sana qotanii bira ga'uudhaan ni barbaachisu. Maa inni aarsu? Ijoollee xinnoo hin aarsu. Yoo tarii harmee ishee yookiin maatiin irraa adda ba'an yookiin harma darbee maatiin irratti hirkatee baatee hin aarti. Bo'uunsee koo aariidha. Aariidha kan ka'e boosine roobaadhaaf buna aartiin boosi garuu ofii isheetiin dandeessee hin dhaabbanne waan ta'eedhaaf. Garuu warroota gurguddatanis immoo hin aaru yookiin nama baratanii hojii dhabanii yookiin namoota manaa dhukkubaa yookiin galma bira ga'uu dadhabantu jira. Nama sanaaf jassisii kan ta'e wanti isa aarsu jira jechuudha. Maanni hundee isaa jennee sana bira ga'uudha. Aarree kaanee amma inni guddaan waraana fidu, inni guddaan lola fidu. Aaruu keenya miti gaafa aaru sun dubbannu. Aarii keenya irraa kan jechi nuti jennutu jechi ofiin eebba fidaa ofiin abaarsa fidanneera. Jechi nagaa fidaa loliisa fida waraana fida. Innaa kanaatitu ofii keenya isa aarree jiru. Aarii miiraa hambisuu hin dandeenyu garuu jecha keenya mo'achuu dandeenya. Biyya lafaa humna firoo qulqulluu qabanii dubbii waaqayyoo qabanii mo'achuu dhiisuu danda'u. Nuti akka namoota waaqayyootti garuu dubbisatilee waaqayyoo qabna. Hafuurri waaqayyoo immoo iji isaa keessaa tokko obbituudha. Hafuura obbituu
maqaan isaa ulfaatu nagalata shan ragaa falaalta raasni nisa gaafa keenya keessa maal jedha nama magaalaa bushuu gararraa nama of bitu caalaa namni of hin binne magaalaas biyyas yoo qabateen balleessaa jechuudha ofiyyuu hin binne qabuun geggeessinedha. Kanaafitu ofii keenya geggeessinee warra aanan kan biraa akkamitti akka isaan suuta jedhan gochuu dandeenya jechuudha. Kanumsa kana maqaa sirriitu bannu wanti nu aarsu jira garuu aarii keenya sana jechan taane jennee utuu lolii isa biraan kaasee moonee akkamitti namoota biraa qabbaneessuu akka dandeenyuudha koorsii kana baran. Objektiivii tegaa kaayyoo goreessa jedhamu objektiiviin isaa barreeffachuu isin barbaachisu dhimma yaadaa barbaadee barreeffachuu dandeessu. Akkamitti ati aariin namummaa kee sammuu keef amala kee miidhuu hin hubatta. Nama miidha aariin. Nuuf hin galu malee yeroo biraa hubanna malee aariin namni aaru dhiigisaa ol qaba. Garmalee ol qaba. Immiyuun sistemiin isaa dadhabaa ta'a. Dhukkuba kamiif saaxilama? Onnee dhukkuba onnee keessumatti silaa waggaa 55 ol dhukkubi onnee amma dargaggooti baay'ee dhukkuba onnee dhukkubsachaa jiru. Dhukkuba onnee yoo qaban ittiin dafanii aariirraa kan ka'e du'u deebiis immoo dhukkuba onneetti dhufaa deema. Jireenya dhukkuba sukkaaraa achi ol kaasa. Jireenya namaa keessatti wanti aariin hin fidne jiru jechuudha. Baay'een isaanii coggaarra isaanii dhumee jira. Tajaajiltoota baay'ee olaaltanii coggaarraan isaanii miidhamee jira. Yoo kaanii aaranii waan lakkeetti dubbatanii maal inni paasterii miti inni tajaajilaa miti jedhama. Mul'ifachuu hin danda'u. Kanarraa kan ka'e baay'een isaanii dhukkuba garaagaraa bu'an gochuuf oolchi. Kanaafitu jireenyi namaa mukaa miidhamaa deemu daayimeenshiyaasa jedhamu waan raanfachuullee kan namni danda'u aariirraa kan ka'e gara yaada isaa waan baay'ee raanfachuu tadeemaa deemu. Kanaafitu dammaquudhaadhaama. Amma dammaquutu nurra jiraata. Aariin nama biraa miti nuyi numa mataa keenya nuyi aariin deemsee. Wanti nuti deemu. Kanaaf of eeggachuudhaaf dammaquudhaaf. Haalota aarii sitti kaasan adda baafachuuf galmee ni fayyadamta. Amma gaasa kana booda sitti himuu nan danda'a. Akkamitti galmee fayyadamta? Angarloo kan jedhamu jira. Isa booda sitti himuu danda'a. Maaliif amma akkuma aaruu hin beekatoon. Akkuma aaruu hin beeknu erga dubbannee namoota baay'een maadhaa jiran aariirraa ka'aniitu waan tokko karaatti nama godhanii gaafa dhiiga dhangalaasan yookiin maal jedhanii yookiin namoota hojii warruutu dhufa yookiin maadhaa galuutu dhufa. Aariirraa ka'anii nama ajjeesanii maadhaa galuutu dhufa. Naa kanaafitu maaltu na aarsaa, maaltu na jibbisiisaa, maaltu na jaallachiisaa kan jedhu adda baafnee baruudhaafitu nu gargaara. Akkamittiin akka angarloogii qabaannu isinitti agarsiisa. Yoo namoota aarii hin obsine waliin wal quunnamtuu miira keenya to'atu. Namoota tokko hostile personality kan jedhamu qabu. Waanuma xinnootu godha akka baarzaafiidha. Waanuma xinnoo isheetiin fuudhanii utaalanii waan barbaadan haasawaa. Kennaa miti kun. Gaarii gosni galee ofumoo hin barre waan ta'eef yookiin warri isaanii baay'ee reebanii guddisanii yookiin ijoollee yoo mana barumsaa dhaqan abiyuuzii godhanii jiran jechuudha. Namoota kanaaf amma isaanii maal fakkaata yeroo numa aarii hiikuun nama loluudhaan aaruudhaan waan barbaadan waan argate fakkaatu waan xinnoo seetti bakka fuudhanii matu balaa buusu namoota akkasitti irratti akka wajjin jiraachuu dandeenyu. Macaafa Solomoon maal jedha macaafa lallabaa keessatti booddee xiqqaa isin ilaadha. Aariin bobaa gowwoota jira waan ta'eef namoota aaburiidhaan godhatanii jedha. Egaa innis nan aaraa hundi keenya aaraa abaluriidhaan godhachuu hin danda'amu. Waan xinnoo sheexaaranii warra balaa buusanii gowwoota warra akkasii waan ta'eef of eeggatu jedha. Garuu namoota akkasii jedhanii akka jiraannu barra. Inni biraan namoonni aariin itti deddeebi'uu fi irraa mul'atu haala nagaadhaan aarii isaanii to'achuu akka danda'an gargaaraa jechuudha. Jechuun amma mana maaliirraa mul'atu akka aadaatti naariin jedhama. Naariin miti maaltu aarsan kun mana keessa rakkoo qabamoo lafa hojiitii rakkoo qabamoo jechuun haayipootesisii hojjenna jechuudha. Maayin nama aarsu. Ammaa ka'ee namni wanti nama aarsu maal isa jedhu hin qorannee dhageenya. Isa isa aarsu sana buqqisuudhaaf gargaara. Kana ta'uu si aarsaa utuu wanta kana si kaasee wanta kana goote jennee gargaaruu dandeenya jechuudha. Inni dhumaa haala faayida qabeessa ta'ee fi ofitti amanuudhaan namoota waliin hariiroo ni uumanna. Jechuun namni aaraa hundumtuu aaraa namni aariif deebisuu nurra hin jiraatu. Yeroo namni aaru nus duukaa aaruu nurra hin jiraatu. Obsuun nurra jiraata. Maaliif sunis hin aaree kunis hin aaree maaltu dhufa masa booddee jechuudha biddaa wal qabatu baay'ee rakkisaadha. Naa kanaafitu isa kana
yaada loojikii ta'een yaannee gargaaruu dandeenya jechuudha. Kana kan koorsii kana keessaa isin argattanii ofii keessanii gargaaramtaniitu kan biraa gargaartu. Aarii maaltu kakaasu baruutu irra jiraata gara boqonnaa tokko gaafa dhufnu aarii maaltu kaasaadha. Isa kana gaa waan tokko tokko irra daddarbeenumaan akka gorsaatti isin ilaachaa deema. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yaadee koo isin galeera. Naarinaa miti. Inaantu. Utuu naarinaa isin jedhee utuu hin bahin akkuma baay'ee irra isin ilaaltan yeroo maal ilaaltan yeroo waan garaagaraa ilaaltan inaantu. Yeroo aartan garuu waan hin taane naasa'inaa. Yeroo aartan garuu waan hin taane keessa keessanii hin baasinaa. Walii galeera. Jechatu humna qaba. Waaqayyo sagalee isaa ergee maal godheedha? Jecha miti. Nuyi namoota waaqayyoo namoota kadhanne maaltu ta'a? Hin fayyuu yookiin eebbifamu waa tokko toora gaafatti humna qaba boodin dhumaa. Toora biyya lamaas humna qaba. Namni jecha jedhu humna qaba waansa. Yookiin lola kaasa yookiin nagaa buusa jechuudha. Naafitu woordii keenya nuti akka namoota waaqayyoo warra biyya lafaa isin ta'a sun islaamaa kiristiyaana hin qabu. Gaarii gosa galeera eenyuyyuu ofiisaa moo akka danda'u haasaa isaa gara malee baasuu akka hin dandeenyedha. Har'a garuu yoo ilaalle kiraayisisii guddaa spiritual crisis yookiin kisaaraa hafuuraa yookiin immoo kisaaraa jireenyaa namatti fidee kan jiru aariidha akkuma addunyaatti. Kun hundumarra jira isiniin jechuu barbaade nama iddoo tokko yookiin nama iddoo lamaa lafa jennu hin qabnu darajaa aarii sana ilaalame amma aarii caluma lafa ka'ee miti darajaa isaa keenyeetume darajaa isaa ilaalla. Isarraa ka'eetu gaarii ta'uu danda'a. Tokkumaan ka'ee gubbaatti ol bahee dhaqee waa balleessaa gadi aarii suuta jalqabeetu jireenya namaa keessaa suuta jalqabee dhaqee wanta baay'ee balleessa. Aariin qaba jalqabu keessa namaatti jalqaba bakkeetti bahu. Yoo isin galee dafqa fidaa asirraan inni isaan dafqaa amma sammuu keenya keessaa hormoonii tokko jira serootoniin kan jedhamu. Holfa fidan gammachuu fida. Gaafa aariin dhufu immoo maal ta'a hin cufamu. Sammuu keenya keessaa hin cufamu. Gaafa yaadni cimaan gara keenyatti dhufu haala jirurraa ilaallu inni serootoniin kun hin cufamu. Amma maaltu jalqaba adrenaliin ni jedhamu keemikaala gadhiisu jalqaba gilaandii keessa. Gaafa inni keemikaala gadhiisu maaltu ta'a hafuurri keenya ciccita onneen keenya dafee rukuta damqi keenya sii mul'ata amma isa booddee maaltu nutti dhaga'ama. Jiramni kaanchilee hinnachuutu dhufa harka akkas godhachuutu dhufa bakka isa booddee ana sirriidhaan naarii godhaman jettan iyyuu namni sun yaadatu. Naarii godhanii sirriin godhaa jira dhaqamu haqaafan dubbachaa jira dhaqamu. Eenyutu isin galee jiru hin dammaqu yoo ta'e namni sun isa booddee namni isa qabu jiru. Maaliif hafuurri nama hafuuraattamee hin ta'in? Miirri sun ka'eera waan ta'eef miirri aarii gaafa dhufu haqaafan dubbadhaadhaa wanta inni booddee deebi'u jiru. Mana keessattis ta'e yeroo hiriyaa wajjinis ta'e lafa mootummaattis ta'e eessattis ta'e. Naa kanaafitu tokkichumaan daraja sana gahaa miti gaama to'achuu kan ta'e jiraatu iskeelii kudhan keenya tokko kaanee hamma kudhanii keenya amma yeroo mana qorichaa dhattan. Callumaan irraa hojii isin ajaju? Isin ajaju? Maal isin hin jiru jalqaba? Maal taatee dhufteenu maal sitti dhaga'ama? Amma yoo faarmaasii dhattanii sirriidha mataan tokko hootanii maal antifeenii fudhadhu kaa parastamoolii ammaan rakkoo maal yasiitu gurgursan isaan naggaadhe. Gaarii gosi ni galeera. Oggaaraa isin dhukkubee kalee isin dhukkubee dhimma isaanii miti mataan tokko bargattan qorqee isin gurgurachuu. Garuu bira dokteerotaa fudhattanii maal sitti dhaga'ama? Mataan yoomsi jalqabe. Kaleessa sababni gadda isa ta'u. Amma isaan mataa dhukkubii qorichaan si ajaa miti. Anni kee iddoo biraan maal sitti dhaga'ama? Ini galeera shukur. Ogeena asii ogeena achi osoo hin jettan meeqoo yookiin X-ray ka'e yookiin iskaanii ka'e. Miknaan isa dhukkubbii mataa kunii piraayimeriin isa jalqabaa miti. Wanta kaase kan biraatu jira. Although namni dhiiga ol ka'e yookiin mataan dhukkubuu danda'a. Coggaraan dhukkubbii irraa kan ka'e mataan dhukkubuu danda'a. Yookiin sila waan tokko aarisaa irraa kan ka'e mataan dhukkubuu danda'a. Isa kana qorataniitu mirmaraa biraa geggeessu. Yoo ta'u baate qoricha malee deemsisan reliifiidha ammaaf sitti qabbanaa. Dhukkubbii iddoo biraas dhukkuba yoo ta'e amma deebi'ee mataa sitti qaba. Maaliif hin fayyine kan keessaa hin fayyine waan ta'eedha. Kanaafitu iskeelii tokko hamma kudhanii keenya akka biyya keenyaatti nuyi yeroo dandeemmatanii mataan dhukkubannu meeqarra jiraata. Amma tokko hamma kudhanii jechuun yoo baay'ee isin dhukkubate kudhan ta'uu danda'a jechuudha. Yoo baay'ee isin dhukkubate kudhan irra yeroo jettan baay'ee isin dhukkubaa jira dafanii akkasiin maramtan godhu jechuudha. Yoo tokkorra jettanii badaa mo'achiin sochoodha. Hamma shaniitti kan jiru badaa miti baay'ee miti hamma shaniitti jira yoo ta'e. Garuu shanii ol yoo darbee cimaadha waan sun jaarran jira torbarran jira lakki ispeeshaalii keessumatti sagal yookiin kudhan irra jira jettanii dhukkubii keessa sun baay'ee cimaadha jechuudha. Amma aariidhaan iskeelii hojjenna jechuu barbaade.
tokko hamma kudhanii. Sini gadi yaadi kun tokko isa gana aartan bini masii tuma kaleessa kana aartan ingata kana aartan waggaa kana aartan yaada dhaatu. Kaleessa gara fuulduraatti aaruun keessan beekamaadha. Inni waliin waliin soyoomsin. Garuu televizyiinii bal'aantanii hun aartu. Miti jechuun kun kana yaalaa yaadu. Haruma yookiin isaa boonu kan ilaaltaniitu garri sin jaallatte yoo ndee jechuu baate Aari keessa buutu. Kuwaasi dabalatti naartu. Manni kuwaasi mata barootti ilaalu iyyuu hin qabu. Dur garuu Manchester United garan ture. Yeroo biyya kana jiru. Ijoolleen Arsenaal immoo meedha kana wajjiin nageera Finfinnee jechuu kooti. Baanii ka qorqata qatanii wal taban nagee. Jarri lachuu keessa nu beekan lachuu mana keenya hun beekanii. Manchester Arsenaalis Chelsea waa'ee makeenya hun beekan lafa nuti. Garuu sitti kuma wal tumanii dhiiga dorgan galatanii faduu namooti baay'ee. Sini galee Aari irraa kun sini jechuu barbaade wanti nuti barbaadnu ta'uu gaafa irratti Aari keessa galla jechuu kooti. Kanaafituu tokko amma kudhanii gaafa keenyu yoo ja'a torba saddeet sagal ta'e harka keenya keessaa bahe. Tokko amma shaniiti garuu to'achuu dandeenya. Akkasitti qaban nagaa amma fakkeenyaan sinii kenna. Darajaa tokkoffaanii kurnan isaanii sinii ibsaa jechuu kooti. Aarii sadarkaa isaa sinii kaa'uudhaafi. Amma darajaa tokkoffaan irritation jedhama. I think Pastor Breaker or Rabbi Simbersan ture kana irritation jechuuni wanta xinnoo namatti dhaga'amu kan amma gara darajaa tokko yookiin lamaarra kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaan isin ilaali. Makiinaadhaan nuuni amma sila ammatu makiinaa paablikiitiin kan uummataatiin deemna taane namni si bira taa'ee silkii ol kaasee ba'a jedhee haasaa deemu sin haasaan shuggo misira isaa too namni sin karaa tsabtatanii deemtanii hin qabdan karaa dubbistanii hin qabdan amma namni sun erga gadi bu'ee haasa'uu isaa wayii hojii gooti misira isaa meeqa chigee taasaa deemuudha. Jechuun bilbila isaa yookiin booddeessii bilbila hidhee yookiin immoo kaasuu madhiisee erga gadi bu'ee bilbiluu wayii ture inni gooti. Gaafa kana godhu yaadataan jiru namni sun. Garuu yeroo yaraadhaafitu wajjin turtu waan ta'eef dhiisuu dandeessu yoo sinii galee jechuu kooti. Kanaaf garuu sin quqquuqa sitti dhaga'ama jechuu kooti. Garuu kontiroolii irraa ba'ee waan isin ni godhu miti. Amma utuu makiinaa oofanii raasa biraawanii jenna makiinaa tokko dhufee shuuf fedhee si darba yookiin immoo takka tumee immoo shuuf fedhee adeemee itti dhaga'ama. Jechuun milikitan agarsiisu. Nani galee jarri malee bakka barbaade kutaa namni deemu maal namni kunii jedhee daa'u iddoo baay'eetti kan namni waan isaanii haasa'ee tokkosi. Fakkeenya isin ilaalchaa jirachuu kooti fakkeenya amma warra wantoota haasa'u. Amma sagantaa jennaa sagantaanii guyyaa keessaa sa'aatii jahaatti yookiin torbatti raawwannaa inni jalqabnaa tajaajilaadhaan yookiin daqiiqaa 30 lallabinee laannaa fi sa'aatii tokko walakkaa lallabinaa asitti dhaga'ama. Jechuun daqiiqaa 30 fayyadamu. Sa'aatii tokko walakkaa gaafa lallabu amantoonni baay'ee haara hin isanii ba'anii soqu. Gara jogooti gadanii ba'anii soqu. Kana mayini nama kanaa kennan durumaa irraa kanadha gungumaa deemu jechuudha. Kontiroolii isaan jalaan baane garuu dhaga'amee isaan hoosiseera jechuudha. Irratee isaan godheera. Sa'aatii jahaatti raawwannee sa'aatii torba yoo geenye ergitanyaanan namooti hundumtuu maal ta'a isa walitti tolu jechuudha. Kontiroolii isaan jalaa ba'ee waa sa'uun jalqabe. Garuu maal godheera maayini nama akkasii quqquuquu jalqabe. Wantoota tokko wantoota fakkeenya yaada agarru mana keessaa mana firiyaari yaada qaatu wantoota sin toluu dindu tokko jedhamee jechuudha. Aari sin hirkaa bahe miti garuu sin dhaga'ama. Rita'eeti sin godhachuu kooti. Mamoota akkasii fakkeenya nan kennaa jiru. Inni lammaffaadhaa inni kun egaa kontirool gochuu dandeenya. Dafnee barree kan namuu dandeenye gochuu dandeenya. Inni lammaffaadhaa frustration kan jennudha. Inni kuni amma akkan hojii hin arganneef fuula koo duratti kan gufuu ta'e akkan hin guddanneef fuula koo duratti galma koo akkan hin geenye kanan na dhowweessa jennuudha. Amma wanti sun iddoodhaa koo malee galma koo hin ga'u jennee yaadna. Sirrii ta'uu danda'a dhiisuu danda'a. Hojii kana na argattan ture utuu halaafiin kun maal kun kana gochuu baate jenna. Yaani gosinii galma koo goolii koo bira kan hin geenyeef ishee haa ta'u isaa haa ta'u sanaa haa ta'u kanaa haa ta'u wanta fuula keenya dura taa'e tokkoo fi nutti dhaga'ama frustrate nu godhan saksasii ta'uu hin danda'an ture kana ta'uu hin danda'an ture yookiin guruupii haa ta'u yookiin nama tokko haa ta'u yookiin maal haa ta'u haala fuula koo dura goreedha gaafa jennu hin dabalantiniin keenya waa'ee galma keenyaatti kan nu yaadaa jirru waan ta'eedhaaf hin dabala akkas irrateetii jalqabaa jennu ol dabalaa jechuudha. Inni sadaffaadhaa indignation kan jedhamudha. Indignationiin aarii isa kan waaqayyo aaru jechuudha. Amma waaqayyo anaa fi jedhee miti waaqayyo akka cubbuun qabu miti jechuudha. Namni aariinsa waa natti irrateedha. Salphishiidha. Kun maa natti irrateedha fa'a. Gaafa amma waaqayyo fudhannee ilaalle gooftaa yesuus fudhannee yoo ilaalle macaafa qulqulluu keessa aariin baay'ata. Dhugaan isinitti himaa macaafa qulqulluu gaafa ilaalu macaafa qulqulluu keessa aariin baay'ata. Waaqayyoon aaraa
Yesuus in aara, Qulqulluu in aara, namoota Waaqayyoon aaru, sinii galee shukkoti. Na dalu Qulqulluu macaafa Aariitiif macaafa diiyaaspooraati. Badaa biyya isaanii keessaa namoota barreessanii jiran. Shukkoodha. Amma keessatti qabu waan ta'eef biyya booyyuu ta'anii barreessu, biyya booyyuu ta'anii raaju. Sinii galee maaliif waan baay'ee argaa yookaan maqaan isaa barbaada. Aari waan sirriif aaru jechuudha. Amma aariin biraan salphishidha. Maal akka ta'e maa kun ta'e inni aara. Sasadaffaa indignation kana yoo ilaalle garuu maaliif dhugaan hojiirra oolu? Maaliif akka hojiirra oolu? Maaliif ituu namoota iddoon argamanitti du'u? Maaliif iddoo argamanitti hidhamu? Gaarii gosa illee wanti suni maaliif dhugaamti hin jiraatu? Maaliif mana keenya gannata gochuu dandeenya si waliin gochuu dandeenya? Ijoollee keenya aarii malee, mana keenya aarii malee, yookiin abbaa manaa isaanii aarii malee, dubartii gowwaan mana diiddi gaafa jedhamu wal fudhatee madooshaan diiddi jechuu miti. Yeroo abbaan manaa galu caqacatti yoo ta'e diiddee torra mana seemte jechuudha. Aariitti kakaasee diiddee jechuudha. Dubartii abshaalli garuu qasettee wajjin haasofti gooftaa koo jettee. Nuyi old school of thought jedhame. Warra durii nuyi maaliif kana gootee? Yaagee abbootii keenya dhiirri fuuldura deemaa dubartii booddee deemte jechuudha. Wal bukkeen deeman amma ijoolleen booddee ammoo hani sibiiti jedhu amma yoo bitama fuudhaatti. Asii galee raanii fi mutiin isaanii amma fuudhaa tabaabootti galu amma fuudhaa. Fuudha booddee abidda qabate mana keessatti. Maaliif isinitti fakkaata? Ilaalcha koo yeroo baay'ee baay'ee godhina ilaalcha koo mara daadii koo wanti baay'ee kan yaasa. Asii galee tiksiirra jedhamuun jiru dhalaalaa malee jechuudha. Koonaa seeku buna bu'eetiin godhina dha. Qoraadhaan warra beeriyaa garaan isaanii bal'aadhaan Phaawulosii fi Siilaas jedhamu sirriidhaan qoraan ilaala jedhanii isa booddee fudhatanii waggaa tokkotti bartuu ta'an jechuudha. Anaa fi gaa'illi jechuudha tokko bannaa ta'u. Gaa'illi spirituaalii ta'uunsaa manfasaawii ta'uunsaa namni waaqayyo lama walitti dhufuudhaadha malee erga walitti dhufanii booddee jireenya foonii jiraata. Ijoollee guddisuu nama maal na fuudhisa. Ijoolleen baxabbatti caccabsiti qodaa nama aarsiti maal gooti yeroo nan jedhu waaqayyo kuma sunusutan isin godhaadha malee jechuu kooti maal nama kun islaamni guddisaa keessaa isin guddisa. Midire hojii mafooniiti kan adda nu godhu nuyi garuu dubbii waaqayyo waan hubanneef obsilee ijoollee kanaa kadhachaa guddisuu duwwaadha. Sireera hojiichiisuu maal nama fuudhisa. Kan biraa wajjin hin ciisini namni jechuudha kiristaana ta'uun keenya kan mul'ise yaa kiristaana ta'uu uraadha malee warri islaamaa si raawwatu nu si raawwanna miti jechuudha. Amma fooniiti qaama qabatee laatu baay'ee nama fuudhisa. Biddeen tolchuun maal nama fuudhisa wanti qopheessuun maal nama fuudhisa. Hojii mafoonii nama fuudhaa jiraatu jechuudha miti jechuudha. Kanaaf akka mana keessatti aariin jiru iddoo biraa hin jiru. Akka aadaa keenyatti immoo dhiirri keenya qoftannee taa'ee biddeen hedduu bunaan hedduu jedhee waca taa'ee jedhee galee jechuudha. Mucaasiin guddistii asiin biddeen qopheessitii asiin watii qopheessitii asiin qoraan maal gooti elektirikii illee tokko tokko yoo ta'e olii wadda mijataan jiru. Waan hundumaa akka waaqayyotti kennee waaqayyotti ilaanne kan hundumaa ijoollee da'uutti kenneera dhiira mudashuutti kenneera. Garuu hojii kanaa kan dubartii kana kan dhiira kana kan jedhe kan waaqayyo dhugaa isinitti hojii aadaa mageenyarraa kan ka'eetu baay'ee kanaaf amma aarii kun immoo warri tokko tokko hin dubbadhu dhanii afaan cufatu. Warri tokko tokko immoo waan argan gaddisuudhaanitu aariitu dubbii kaasu. Warri tokko tokko garuu baay'aansii. Amma kanaaf obboleettonni maal godhu dubbadhu dhanii afaan cufatu. Baammanaa yoo bakkee ture itti bilbileetti yeroo barbaadu isaanii gaafate nama fudhatee dhufu. Isaan darii mana keessaa biddeenuun qaban ta'a. Wantumti mana keessaa godhamu yeroo baay'ee ani mirga dubartootaa miti garuu yeroon taa'ee ilaalu jechuudha amma keessaa achi bahee gaafaan ilaalu wanti baay'een dhiibbaa isaa irra hin boo'u gaafa gamuuf amma ani amma yoomiittiin kana hin heerumin yeroo baay'ee ijoolleen keessa baay'ee dhugaa isiitti maa inni waasaa jedhu ijoolleen guddisuu asii kana hojjechuu asii kana godhu waan tokko nagarra heeru bakka aariin sun maal ta'e isaan geera waan ta'e hin noosu gaaf tokko yoo gameef immoo sumatti heerumuu koon balleessi yeroo sanaa dhugaa gaafachii kaa'e. Sini galee jechuudha hin noosanii jechuudha deebi'anii immoo iddootti deebi'u immoo rijii gadi qabanii immoo deebi'anii immoo iddootti deebi'u. Warri tokko tokko garuu waan xinnoo isiitiin caqacaquu dubbii kaasu. Mana keessatti iddoon aariin baay'atu. Mana keenya keessatti aarii yoomuun amalli haadha manaa qo'attamu. Amalli abbaa manaa qo'attamu. Ijoollee isa booddee immoo sirriitti qarasuu dandeenya wal gargaarre. Ijoolleen caqacaqinii aarii ittiin kaasanii dibsipiliin gochuun akka sagalee waaqota guddisuun barbaachisaadha. Garuu yeroo baay'ee jechuudha kan nu qubnus kan nu kaanus mana keessatti jechuudha. Naa kanaafitu yeroo baay'ee garmalee dubbachuun alaa baay'ee tajaajila alaa yookiin nama waaqayyo nama addaa ta'an manatti yeroo gallu garuu garmalee waan hin taa'e dubbachuudhaan mana keenya keessatti haadha manaa keenya yookiin abbaa manaa keenya rakkoo beekatti kennu. Warra saayikoloojii maal jedhu dubartiin guyyaatti woordii 50 qabdi dhiirri immoo 25 qabu. Dhiirri bakkeetti fitee dhufu. 25 kaadhumti.
Gaafa mana galu televezyiinii ilaaluu barbaada. Facebook ilaaluu barbaada. Zanaa jechuu barbaada. Isaan kana kuma iddoo shan ta'ee dhufu. Bakkee kuma iddoo shan ta'ee kuma iddoo shan ta'ee. Guyyaa mee namichi tokko gara koo laalee ture dura barbaade. Jedhee TV banatan. Tanaasoo kaafiteera kaa wardiin qabu maalaasa. Yookiin taa'ee seelfoonii isaa Facebook akka godhu. Amma sila kasa akka jedhee dhuftee. Inni akka maali bakkeedha akka barbaade barbaade wajjin haasofta. Yeroo mana galtuu haasaa gosa jibbisiisaa dhuguma amma bakkeetti miti malee. Haasaan si jibbisiisuu miti. Haasaan ijoollee jibbisiisuu miti. Fixeera waan haasa'u qabu manni. Leeyyeen immoo qabu kanaaf itti malee waan qabu. Hin barbaade. Kanaaf dubartii abshaalli maal gootee dhamaa ganam utuun siree irraan gadi taasofteedha. Ganam utuun siree irraan gadi taasoftu haaraadha fresh jedhame. Amma enerjiin guuteera eessaayyuu abidu televezyiinii irraa abidu feesbuukii irraa abidu enerjiin guuteera. Ganama kaasee ta'u akka wanti kun taa'aadha kaa ishee deeggaree. Amma galeessa galgala garuu ishee deeggaruu hin danda'u jecha qabu waan ta'eedha. Kanaaf dubartiin abshaalli waa'ee kanaa baratte ganama malee babanaatti naasoftu yeroo waa'ee dhiqatu laattee nyaata laattee boqottatti erga inni jecha argatee booddee taasofti jechuudha. Nabi nama laalee gaafa namni yaara guuree jiru ofii yoo aarii qaba maal na gargaara inni taasisu. Gaafa yaara guuru ofuma isaatii bu'aa gargaaru nurraa malee jechuudha. Kanaaf nama bartu jechuudha. Amma namni tokko aarii isaa baasee sitti hin galle eenyu. Isin galeera? Isin wajjin kolfa. Garuu keessa kolfa isaa kaleessa amala isaa kaleessa ta'uu dhiisuu danda'a. Namni nuti mataa isaa rakkina mataa isaa qabaachuu danda'a. Isinis akka kan biraas haa ta'u. Atau tokko namni yaada biraan guutamee sin dubbisin darbuu danda'a. Kanaafitu namoota gargaaruu dandeenya jechuudha. Yeroo waan kana hubannu namoota gargaaruu dandeenya. Isa kana hubachuun baay'ee gaariidha. Indignation gaafa laallu gaa waa'ee keenya tuute waa'ee nama biraatii fi kan nuti aaruudha. Waa'ee keenya tuute waa'ee nama biraatii fi garuu gaafa aaru jecha hin taane kan gargaara. Waa'ee nama biraa, waa'ee maqaatiif, waa'ee maaliitiif haa ta'u jecha hin taane gargaaramuu dura jira. Dhugaa jaalalaan qabannee yoo haasofsiisuu ta'e yoo xadaa barreessuu ta'e jedhanii jechuudha. Waan tokko aaruu ta'e jecha hin taane taa'uun keenya maal geeddarama? Haqa badee tokko nu irra baanaa haasa'uun keenya maal geeddara? Nu loluun keenya maal geeddara dubbiin taa'ee dubbannee jechuudha. Kanaafitu isa akkasirratti baay'ee of eeggachuun gaariidha. Inni arfaffaadhaa dheekkamsa, inni amaariffaa quxxaa'edha. Efesoon 4:26 galtanii aarii keetti aduun hin dhiyeenyedha. Inni oromiffaa baquxxaa'edha. Inni amaariffaa immoo garuu inni kun maayinni jechuudha. Arfaffaadhaatti amma dheekkamsa gaafa jennu aariin keenya nurkaa ba'aa jira jechuudha. Lama hubadhaa. Namni dheekkamuu jalqabnaan atleast jaarra ga'eera. Ati hundumaa kana goota, ati hundumaa kana goota namni jecha lakkaa'u paasiif agreesiiviidha. Isin galeera aarii koo dubbadhee komee qabu hin hiiku jedheetu keessa isaa kaa'a. Afaan isaa qabata dura miti jechuudha. Yeroon 2, 3, 4, 5 ta'ee ishee ammaa miti kan hundumaa kana soosisu kanaan dura walitti qabateera miti jechuudha. Ammas gaafa aarii harkaa ba'u dheekkamsa irra gaafa ta'u yeroo darbe kana gooti sinniisi yeroo darbe kana gooti sinniisi amma immoo kana gootee jedha isin galeera. Dhugaan isaa kan hundumaa gaafa keessaa kaa'u namni kuni sila yoo dhukkuba keessa jira waaqayyo nama amaaru malee. Mikniyaan isaa aarii keessa durii niiniini waan dhugaa qabdu tokko aarii nuti hin ta'in akka aarii sirraa galeeni ilaan waan akka siqirrisitti jedhee laamuti kun naan mijanni naasumni bituun duraa tamati garuu walitti qabee kanaa dhagaa mana keessatti yeroo baay'ee ispeeshaalii rabbaa maanotaa kun asitti mirgaa taasisuu danda'u obboleettonni mana keessa haasa'anii dubbii kaasuudhaniitu walitti qabu. Dubbiin laajikaa yeroo akkasii kan nagoota yeroo akkasii kan nagoota yeroo akkasii kan nagoota jedhu gaarummaan qabu. Eekkamsi kanaa jechuudha yeroo baay'ee caluma dhiima lafarraa kee eekkamti waan darbe tokko maal yeroo hedduu kanaan turas takkaasii yeroo eegu nagarre gaafa jedhu namicha daa'amuudhaa jira. Ati durumayyuu hojiin kee yeroo eeguutti hin beekamtuudha. Kanaafitu eekkamsarra gaafa ta'u gara jaafaat iskeeliinsa burqaa ba'aa jira. Namni inni sun beekama yoo ta'e maal godha? Ati immoo kanuma achi yeroo hundumaa akkasitti naasa'inee waa'ee koo beektaa yoo jettu. Ati gosanii galeera jechuudha. Yoo kana aliifi nama tokko Niiwuorkitti Profeesara Barumsa kan barsiise yeroo hundumaa isaa piroojeektii koo maaluma itti gashu waan ta'eefi Niiwuorki innis amanaadha. Fuula isaa duratti taaksiin dhaabee nama fe'e karaa Niiwuorki jechuun baay'ee biiziidha. Baay'ee biiziidha akka karaa markaatooti. Ammas nama maqaa tokko achi siqee fuuldura dhaabee ammas nama fe'a. Si jalqabaa hin obse yeroo dhaabatee nama fe'u. Isa lammaffaa gaafa inni fe'u makiinaa isaa keessaa gadi bu'ee dhaqeetu shufeericha keessa harkisee booksiidha. Ilkaan cabsee keessa buuse. Poolisiin inni dhufee hin qabe. Mana galche. Waggaa 5 fardi poolisiin. Jechuun koo fudhi beektii dhiyeessee jechuudha. Ragaadha. Ilkaan isaa keessa cabsee argee waan ragaadha waggaa 5.
haati manaa isaa dhiitte. Nama akkasii jiraachuu danda'u itti. Dura obsitee jirti isin galee mootummaa baankiin mana irraa fudhate. Waggaa 5 deemaa bahu obboleessii namni. Maalirraati? Daqiiqaa tokko obsuu dadhabuudhaan utaala dhaqee keessa buusuu isaatiin maatii isaa isin hiike mana isaa isin konsekwensi isa kaffalchiise yaada gatii isa kaffalchiise. Aariin gatii baasachuu godhu inni biraanis yoo aarii akkoo sanaa argaa inni godhu. Obsuu daqiiqaa yaada dadhabuudhaan adagaa keessa. Ajoollee tokko Torontootti waldaa keessa jiru. Waldaa keessaa tajaajilu maal jedhu achuma keessa deddeebi'u. Kaadhimaa ishee duraan kaadhimaa isaa ta'u kaadhimaa dur chaayinaa ture. Amma isheenii waan ishee yeroo dheeraa waan ta'eef dhufte Torontoo ta'u qabattee jechuudha. Chaayinaa irraa karaa meeqaan piroosii barbaade Torontoo dhufe kanaadha. Gaafa dhufsheenaa biraa wajjin jirti isin dubbanne warra aarii garaa keessa keetanii jechuudha. Ruumii bukkeedhuma kutaa bukkeedhuma fudhate isaan gara kutaatti wayiru manuma akkasiin kutaa sanatti gara isaan kanatti galu. Guyyaa birsidee ishee guyyaa dhaloota see gaasaan gammachiisuuf jedhan. Akka wanta kun dubbatu hojii nyaatu maal jedhu waldaa keessa deddeebi'u ijoollee kusadanii wadhaa. Amma ishee waa meeraa hawwatee qottuu jedhee birsidee isheetiin namoota jee dhufaa jiru qottumee as galee waan si taasaa ishee sol galtee isa booddee haaduu sattiin sana horii qalan beektu miti isaan morma see qat irraa godhee kan ishee miti kan nama dhibu ofii isaa safarka kaa'ee qat ofirraa. Ofii isaa balbala keessaan cufeeraa dayaa 10 eeganii sagalee isheetuun iyyin muuree kasangaa ofii isaa situ waan tokko hin jedhin qat godhee of kutee jechuu isaa isheetti du'aniiru. Deeqa soddoo of kutamee ga'ee dhabanii poolisii waaman. Cabsanii galuu yoo poolisiin dhufu innis mormi isaa citee isheen mormi ishee citee yeroo DNA'n maaloo nutu maramu kan ajjeese kan qalee eenyuudha isa ofiisas kan qalee eenyu isa waggaa dheeraa gara waggaa tokko garuu garaasaa keessa kaa'ee of nyaachaa ture horii isaa intentional kan gale horii isaa hundumaa qabu maatii isaa iddoo kaatti ergeera waan hundumaa kana gochuudhaaf itti qophaa'aa ture waaqayyo waan akkasii ilaa namaa oolchu. Jamba jadi mana maya dulu itu outrageous ini pun isa salgafa ko ada juga outrageous ufta ko ta taru da bani itu na kana irritation itu notion itu agama frustration in galma ko to mal jireda ekam si mala paket ne wanto ko bajura yokina ti gero nduma kana chura isa bodde sharaf of jafan firi PURY da raging mo outrageous januda RAGE da inni kun amma jeroon kun ulala lubbuu isaa balleesse dubbi biraan jirti dhiirri biraanis jedhamee jechuudha jeneraalii ma walitti fidanii dhiirri weessee toochadhaa deemu namooti baay'een durbuma tokko deebitu bakka durgunnumtu gaarii miti jedhee fokkoraa deema dhiirri gowwaan yookiin immoo dhiirri tokko isheen deebitu dhiirra maalii qabu jechaa deemu. Maal darbanii dhaallachuudha namni lolloo gaggeessaa waldaati kudhan gaafatee dhabee 11 qoffaatti fuudha. Kristiyaana taatu malee sana sana qoqqoodaan deddi sana sana qoqqoodaan deddi sana sana qoqqoodaan isheen nama buuru kun duraanii gaafatte isa waan sinaa kennee nama bada seeni badaa bifa siin qabdu inni ijoollee warra bifa qabu barbaada deeme ofii immoo bifa hin qabu namni jirutu ilaalame jechuun kun bu'uumaa waaqayyoo inni kun bareedaadha malee kudhan gaafatee dhabee 11 qoffaa isheetti deeme nama nu jaallatu deemnee nama nu jaallanne barbaannaaf yeroo baay'ee kanaaf jeneralaayizii gochuu sirrii miti. Dubartiin tokko lama balleessa malee hunda balleessame. Ija tokko lama balleessa malee hunda balleessame. Isinii gadi rakkoo gooti. Buleen tokko monarsiidha. Yeroo isheen obbartu gara waggaa 14 geessu abbeensee armeessi booksii rukutee kuffise. Lammaffaa madhiira jechuun akkaan jedhattee pozishinii guddaa argatan maatiin tuunee rukutuu dhoomte. Baay'ee asana agarte irraa kan ka'e. Wanti nuti mana keenyatti haasofnu harmee babbee jechuun jiruuti harmaa keenyatti haasofnu ijoollee keenya yookiin daameeji godha yookiin immoo walisaa. Silaa hojii qabu asilaa kanuma ijoollee baluun ilaaltu gaafa jennu ati bakka gadi buutee tato hojiin qabu inni sammuu isaanii balleessaa deema. Jechuun ni kan jira. Walitti dubbachuun jira, walitti taaruun jira, qobaatti. Galee ijoollee keenya barate. Ijoollee tokko keenya ijoollee tokko ati maaliif akka goota jechuun dura jiraatu kottu inni qobaatti baafnee yoo adaba barbaachisa yoo maal barbaachisa akkasiin godhe. Xiqqoo karaa kana jabaadha maaliif kana godha jechuun dura haata malee aariimaan kaane daameeji yoo goone bakka lafatti hin qabu waan hundumaa iyyuu. Kanaafitu Nuka beja ta'ee jennaan aariin keenya waan hin taane nu haasofsiisa nu dheekkamsiisa amma vaayilensiin isin namooti meeshaatti fiiganii meeshaa qabatee fiiganii biyya kana gaafan taa'ee ilaalu dipireeshinii guddaatu jiru. Dipireeshin maaliif baratee hojii hin qabu yoo deeme wanti baay'een jasisii tokko tokko dhokatee jira wanti sirriirra oollee jira
haruma kee keessa namaa hojii jijjiirame malee immoo eenyuudhaan kan dhufe waan dhumaa sirreessuu hin danda'u. Kanaaf namni siluma keessa depression gaafa jennu maa inni amma muurii duwwaa hin danda'u qaatti qilleensa ilaale depressioniin yookiin baay'ee nama raffisaa keessatti nama dhowwata. Namoota tokko tokko illee waan hojii isaan jibbisiisa. Haasaa isaan jibbisiisa. Nama arguu isaan jibbisiisa. Isin galee yoo nama argan iyyuu waanuma nama naasinetu isaan haasa. Namoota kun depressionii keessa hojjetu. Du'aaf waa tokko sodaatan. Ofana jeesa namni jennaan min poolisii bilbila biyya. Mastir poolisiin qabee hidhee fayyaa isaarratti hojjeta jechuudha. Fayyaa isaarratti warra mana qorichaatti geesse. Biraasa ofana jeesa jennaan jireenya jibbeeraa jechuudha. Si ajjeesuudhaaf namni kun booddee deemu. Wanta baay'eedhaan jechuudha. Kanaafitu baay'een namoota dargaggoota maroo kana olaatan qawween sodaatan, maaliin sodaatan, meeshaan sodaatan, yeeta abbaatu naga isaan fiiganii dhugaan isinitti haqa qabatan, jasti qabatan yoo ka'anii malee ofii isaaniitti baay'ineensi dhufee aarii quxixxiriidhaan ol ta'e keessa galanii. Hojii gaarii qabatu taanaan namni hojii gaarii qabu, namni maatii qabu, namni mana gaarii qabu jiraadhaa barbaada. Jireenya seeftii qabu kana keessaa gadi dirradhoo barbaada. Namni tokko garuu baratee hojii qabatu taanaan, nagaan baheen galu taanaan, haalli mijalleef taanaan maanni amma biyyattii kun biyyattii kana gadhiisee yoo deebi'ee hojii qabu. Biyyi lafaa mooddoon nutu rakkina biyya kana jibbee keessaa bakka dhadhaan biyya namaatti dhagee gammaduu hin danda'u. Waaldaa kana jibbee keessaa bakka nama waaldaa biraatti dhagee gammaduu hin danda'u. Achis ergamoota miti nama jira jechuukooti. Lafa namni jiru aariin jira, lafa namni jiru dubbiin jira. Seetan hima. Lafti namni jibbaa waajjira tokko jibbaan bakkannaan waajjira biraatti dhagee gammaduu hin danda'u. Kanaaf maal gochuutu irraa ta'e waaldaas yoo ta'e manas yoo ta'e yookiin immoo lafa waajjiraas yoo ta'e rakkoo jiru dursee hiikutu irra jiraata. Kaansarii baannee deemnaa jechuudha. Amma waajjira tokko nama tokko jibbanii gadhiisu miti. Yeroo hundumaa waa'ee waajjira ayyaana qaasa namoo ishee moo isa moo jira jiraata. Namni sun homaan taane nutu miidhamaa deema. Rakkoo jiru hinnee okay ana keessa nu badde sarkatti hubatanii okay erga finnee booddee yoo rizaayini goonee deemne sammuun keenya nagaa finnee rakaa. Nama biraa miti kan miidhamu hin jiru isa kanaa lachuu gooti. Waaddaa tokko kana keessaa fakkeenyaa ooluu ta'uu baate sirreessuuf yaallee yoo ta'uu baate nagaa buufnee nagaa ranna shanyaa jennee yoo deemne yeroo waa'ee waaddaa kanaa yaadnu rooduma nagaa qabna jechuudha. Yeroo baay'ee garuu nima waaddaa gadhiisuun hojii gadhiisuun gaa'ela mallee fudhatanii yoo ilaaltan namni walii kee gaa'ela biraatti dhaqee yeroo numaa gaa'ela nagaa jiraachuu danda'u. Maaliif walii kun hiika miti. Puur manaajimeent jedhama. Waraanni tasuma dogoggora nama jeesee eenyu wattaadara poolisii biyya yoo ta'e namni nagaa qabu hin jiru. Sinigalee jechuun har'a namni sodaatee meeshaa jalatti gara jedhu malee nama jaalalaaf nagaadhaan moona malee humna mo'uu hin dandeenye. Garuu gaafa manaajimentii nu kaasee puurii ta'u maali mana keessaas akka namni walii waraanaanis wal ajjeesaa wal lolaa dhagaa guuraa dhagaa walitti darbata hiika miti kun hundumtuu maalirraa aarii keenya tokko taatu dadhabneetu darajaa kurnaffaarra geenye waan goonu wallaalee waan barbaanne batabbannaa jechuudha. Kanaan waldaan keenya nagaan ta'u manni keenya nagaan ta'u biyyi keenya nagaan ta'u gara nagaa deemuudhaaf maayini dursinee oofamuu. Waaqayyoon waa gargaara. Dursinee maaneejii oofamuu. Jechan taane aariin akka darbine dursinee oofamuu. Of mo'uu dandeenya eeyyee Phaawulos Filiphos 13 irratti maal jedha? Gadi bu'uus bareera ol ba'uus bareera argachuuf bareera dhabuus bareera isa hundumaa danda'u Kiristoosiin hundumaa danda'a. Namni Waaqayyo waan hundumaa danda'a. Inni duraa garuu of mo'uudha. Iyyuma bareera Phaawulos hidhamuu bareera Phaawulos yeroo hidhamu macaafa barreessa galanni isaa haa ta'u hundaan jaala Waaqayyooti hidhamuun isaa macaafa barreessa tu hidhamuu baate waan barreessu qabu ture har'a ergaa nuun kaa'u ture dhukkuba isaatiif jaala Waaqayyooti maal hojii dhukkubi kun natti dhuftee hin jiru ani daawwitu dhukkubi kun natti dhufuu baate si'a baay'ee kan inni irraa kaasuu didee isan samii sadaffaatti waggaa 14 ofan tuulan turee jedhu of tuulee moo qofa ture. Sanigan dhukkubi kun natti dhufuun akka ofin tuulee na godhee maal kun amma yoo mitiin jenne siniin jechuu kooti waan hundumaa mana sarii Waaqayyootiin ilaala waan ta'eef Phaawulosi waan hundumaa moo'ee darbe eenyuun isa hundumaa moo'e Yesuus Kiristoosiin galanni isaa haa ta'u. Innaa kanaaf anoomuu hin danda'u anoomsuu hin danda'u maal kennaa godheetu aarii kennaa godhee nuu kenne Waaqayyo nuu fadhiisu. Anoomuu hin dandeenya rakkinas hin dandeenya bal'inas hin dandeenya argachuus hin dandeenya dhabuus hin dandeenya humna Waaqayyo nuu kenne hin dandeenya. Amin jiraachuu kun ani hin danda'u kana jenna wanti tun hin dandeenye hin jiru wantumti wantumti namarraan geessee rangeenyeedhaan Phaawulos kana ture wantoota duraa kun irratti anduroon beekan ture ispeeshaalistii Qorontoos Qorontoosumaan lallaba Qorontosumaan barsiise natti tola baay'ee alee waldaan biyya keenya Qorontoos waan taate. Waanuma rakkoo mamma jiru kana waanuma haaraa gootanii balaan buusinaa jedhe.
Balaan buusinaa kan gooti. Maalatin aseenaa ta'e. Jedhu waanuma dur jiru raayee waanuma dur jiru wanta kun jiru wanta kana wanta kun jiru waanuma dur jiru waanuma nama ragaa usin ragaa bakkaani. Garuu akka inni mataa irra sin hin baane Waaqayyo limiiti godhate galanni isaa irraa ta'u. Yeroo isin morma isin geessu qat godhee dhaaba Waaqayyo. Nurraan baasu. Wanti nuti akka nu balleessu godhu Waaqayyo. Nutu balleessa yeroo baay'ee sodaanneetu iddoo gadhiifne sodaanneetu maal jennu dhaabadhuudha sagalee Waaqayyo kan inni jedhu. Mataa keenya irraan baasu gooftaa. Rakkinni immoo sagalee keenya dhaga'u malee sagalee gooftaa dhagaa. Wanti nu aarsee akka maraatu nu godhu jiru isin jechuu barbaade. Dur mii sooshaal miidiyaa kana hin jiru. Nama meeqatu dhuma rakkoo meeqatu jiru sooshaal miidiyaa kana jiru. Har'a garuu godhaa qufaanii jedhaniitu inni dambaloo qufaanii biyya alaa jira. Exaggeration jechuun immoo jedhamu jira. Waan hooqee godhan. Nama tokko waa ta'e yoo ta'e dhibba tokko godhee dhiyeessan biraan immoo isin galee itti daddabala kaa namni miti jechuun mi'eessuu jedhee dhugaanii gurgudduun hin jaalatamtu jedhama. White lie, black lie already dha. Adii soba gurraachi. Nah sih kan orang tidak ada malu wan manjir media fake news, wan make audience cukup. Karena barakana namni Aari of kamu kairo datang. Yerowan ininya tu kudu yang benu biya ala biya kesan. Amerika ala persenti segal tapi di pakesa Aari budak kamu. Makina nama ada berarti apa tu cukup tidak boleh jis. Meshan suki dah kita wan teh Amerika ti. Astamari tu na doli malam pasien doli tadi tu dah ke suki dah betul betul kau orang fude bayi tu wagara wagara macam barang gara barato tu di dalam astamar tu dia jis bukan terus tergono se kawan sini gara tu malu apa sana di persiapan lalu ada di besar orang tu barang kita Fransa itu barangkali aja tu dari kaya jauh jalan Syukuti bahasa astaga kita agak ada bagus. Mari bergari kau ni jelas sistem. Pak, mereka bilang ke noni wajib tak, kau jadi. Ini kau ada jadi tidak muncul. Mana mana jelas terus itu. Dari kali itu, wajib tak meru macam ni ini nu. Sini kan. Polisi retire kau itu kau mana film kita ani lalu. Tekesti kau itu kau muda. Ani ada kau film ni dan sistem cuma dapat film ni tak boleh jadi. Malu malu ada kau film ni dan sistem. Musika और कासा इधर गेफट जोलेशन लव गाजी गुट इन्हीं गाजी गुट मालूम अब बाकी से निम्स कोनी बंद नहीं रोना नहीं गाजी गुट तो गुर्रा को जेतरी तक केशन साने जी वाट वरी बेकनिम आरी मशीन में थुक इंजने बक्का ये था बात ठीक है वाके यो मकाई सुन नुराक अब तो मुझे टेलीविजन में दिखाना चले जरा नहीं अच्छी गाड़ी लू काबी फेसबुक यो दूर बंदो अब तो मत इन्हीं का ना Sammu keenya bitan bakka Yesuus nurraa ta'u malee. Sammu keenya nurkaa horee kan mataa isaanii godhan. Brainwash kan jedhamu isa kanaan. Sammuu namaarratti warri maaster maayindii ta'an immoo namaan taphatan kana godhu. Har'a seenaa tokko torbaarraa waan biraa, torbaarraa waan biraa kennu. Nooyi bakka goonaa ta'e gara ta'e oduun keenya nama bu'uuraa warra nima. Waa'ee Waaqayyoo nurkaa badee sanaan balaa bu'aatu. Takka sana buuna, takka abbaa tokko ol kaafna, takka abbaa tokko gadi buufna, nurkaa badee wangeelli Waaqayyoo dootiin waa deebisu malee. Nama duwwaa. Jadi kan mahalif bara media tu wanta ini wanta nu harus male wanta nu gambar justru kan itu. Untuk makanya mau tu film ada ini kan. Untuk nak kan aku tu hukam pada kewan aja cuni hika sering ini. Hukam pada ni kawan cuni kau udah betul. Gap tu gap ada mereka ceh tu yero kasih kagote itu dubi kan itu. Wan marga ni mau amu matu kerana itu orang yang hasil ni mau loli sahaja itu. Balance. Amala wali baru. Ada kau sini kan? Amala wali baru. Jadinya nampak tu amal disatan. Yo ada ke? Yo kimal. Elke kampana ni bodi. Kotui wakana kerja dungari dia kas kucungari dia. Kotui wakana lo kasih seresi ni wajib cu. Ada kau sini kan? Masih tadi kasih tu bagaimana? Jorle kasih lo kasih jena baru cakap kasih miti. Akkas kucu serajarat. Warri adida mal jeru mesti tak shooting gara-gara ini wardi kisah. Karena dia cuma ni sana gocu sera jiraata nama misalnya sana goru deh Aari segala kisah lancu yo kas gote yo kas yo dari kau sini kan hinggoru yo jadi yo wala ada gorsene gara sera wala tadi nama dia cukup garu yo ilu mala tadi yo kalau tu pura tadi mo sera berawan ada kamuante itimne nama dia ragor racu nama dia cukup malah mesti karena gocu sera jiraata ni gocu ni sudah danan ini nanti mulai satu mulai ni wante ira. Nah kan aku tu bayi, jechotan. Biar nanti magic order. Would you please?
jechuu dandeessaa? Yes jedhama. Si galee jiru. Humna dhabdanii kadhachaa jirtu miti. Namni baay'inee jedhu Waaqayyoon fakkaata kabaja kennamaa. Waaqayyoon waa gargaara. Namni maashinii miti, dookterii waan ta'eef, barsiisaa waan ta'eef, bulchaa biyyaa waan ta'eef kabaja kennamaa miti. Namni akkasumatti Waaqayyoon fakkaata. Maashiniin isa garas jiru waamna yoo ta'e gaafa namni isa caalu dhufu akka maashinii dadhabeetti gannaa jechuudha. Nama kennaan ni qabuunis kabajna miti miti nama. Namumti ta'uunsaa Waaqayyoon fakkaata waan ta'eef iddoo qabana. Waaqayyoon waa gargaara. Kanaafitu please jennee taasifamu. Maaloo jenneetu walii wajjin haasofna jechuudha. Yoo akkas goote hoo. Deebi'ee immoo yaadi 100% sirrii ta'uusaa maali nan beekaa? Sagalee Waaqayyoo duwwaa 100% sirriidha. Sagalee Waaqayyoo sirriitti hiikuu dadhabee rakkan nama jechuudha. Maali nan beeka yaadi kun nuti hunduu sirriidha. Yaalachuma kun waan maa yaadachuu kooti. Kanaafuu waan ladii nuti ishee baay'ee baname jechuudha. Inni kun kanatti fakkaatanii, inni kun kanatti fakkaatanii baname. Garuu essentially kan ta'e abbaan nuti qulqulluutti walii galla waan ta'e wajjin jiraanna jechuudha. Kanaaf maalirra dhaabbanneeti kana gochuus irra jiraata kan nuti jedhu. Ijoolleen keenya dippendentii nurraa waan barbaadeen argatu hamma guddatanitti. Isaaniin iyyuu akkas gochuus irra jiraata gaafa jennu gara balleessuutti geessuu dandeenya ta'a yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf xiqqaa'ee gochuun baay'ee barbaachisaadha. Sirriitti walii wajjin haasa'uun gara aariin ta'anitti deemuurraa waaqayyo isin haa eebbisu. Yaada fudhadhu gaaffiin isiniin galee yoo jiraatu. Wanti isiniin galee yeroo haasa'u ta'e wanti gaaffii isii ta'e yoo jiraatu. Isi kana dhaablee paartii gochuu dandeessaa.